يويا ما سويا المرا يا بكجست مرتو نجيني كيني كواقع كورما كون رامد سنادا كبو ولا سري بريه تيمس بود من ولا سري بريه اللي كملتني سري جنة ولا سري ده اللي كملتن. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. شوار كفولة نورو قريبو أنا دفع وركبت شبو ميدا ونتكيسنو. السلام عليكم جنة وكم. وعليكم السلام. هاي واقع قبتي نوبل سوان دبنو ميدكسي مريتين يلي نوبسي تبرك يجلي واقع تولشنا أكلمت اللي قبل نوهاقولو يتشوكي قبل بيتي روبا ما بدا جرخان أبارس ديمو لولاس ديمو خرساسا قبل يتشو لولا رساسا قبل خاص ديمو خمت خينيا غلافتو ديمو خانا قمنا درسي في الرابيتي بيكي ولياكيكي بلد وطولي رب نوهاقولو يتشوكي. I don't know how much Karanelli I don't know Romney Karaboda Nudakabulle Kovden de Tajiratu Amoga Rahmanisa Hingomuti Habida Fit Edolun Norka Fit Namadon Namas Norka Fitne Garawaka Yetundel Kamanuti Tati Echuki Karafu Gamna Wallace Demo Belas Demo Jutan Frarku أكلمت اللي بيتي قبل نواقلو قبل بيتي شر في شراء شبو بيتي إذا جرت اللي هو بيتي ولي أكيكي تاي إذا ملأ دوتي ولا أكيكي نواقلو يتشوكي. أولون ترون غافراتين honestly وانا جائباتي يتشوكي تامنو تركا جروتون وني أركاجرو already تك أوف بود ديو برباج سنة فقط يوف بود ديبينه هدو أما دمك إنسي سياسة خينيا بريدا دا خيسا واي إنيو مرتي دمك إنسي خونو غاكا كباجوي واي بلتو مرت مليغانا مالف خيسا ترما چانجرو اچوي ورير ماتي Cire Dubai nyate laaqana beete London nyaachuu danda'a jechuudha biyyoota nyaatan keessa. Waligalla sansatab dandeesse akkasitti taariif yeroo ammaa tana keessatti rakkoon teenya taarraatun ta'uumaadhaan qabnu miti beekadha. Rakkoon teenya taarraatun ta'uumaadhaan qabnu miti. Ta duraa lola beete ijaarsa impaayera Itoophiyaadhaa diddaa gabrummaa san keessatti lola godhanillee liidarshiipii dhabne hoggansa keenya guututti nurraa nyaatani nama mataa qabu hataligu jechuudha. Hakaleessa taligee saba kanaa singee nukute. Lammaffaa haran baafanne jechuudha yemmas. Eega miiliki hin cabne booda bal'inaanii nama kuma dhibba lama kuma dhibba sadii kuma dhibba afur caalu fidanii nurra qubachiisan sirna gabbaarii sadiidhaan gaasaamisi qabeenya keenya amma economical apartheid san jaarame jechuudha. Gabrummaa diinagdee haasawaa jira. So kaleessa apartheid South Africaadhaa bultuma namaatii qabate sarviisa ammoo hindiidhaa qabate. Hindi fidanii tuqubachiisanii jechuudha. Waan hindi raafa Indoneeshiyaa fi Paakistaanii fi kana fidatan. Ammoo waan sadarkaa industiriidhaa sadarkaa bulchiinsa biyyaatii fi baankii fi waan gurguddoo kan ammoo Ingiliz, Jarman, Faransaayii fi Dachii jara kanaan qabaa jechuudha. Ameerikaa albuudaaf kana Ingilizii fi Ameerikaadhaan qabaadha guddaa. So seektara babal'aa gurguddaa biliyoona fiduu kana jari Awurooppaadhaatii fi Ameerikaa qabatanii waan akka rifeensa ciruudhaa reesturaantiidhaa fi dukkaananii fi waan sarviisaa kana ammoo Hindiitti gadhiisan. Hindii, Paakistaanii, Indoneeshiyaa, Maaleeshiyaa kana seenee jechuudha. Waan kanarraa hafe wanni takka hin jirtu jechuudha. So namni gurraachi eessa jira? Namni gurraachi baadiyyaa keessatti look ta'ee hidhamee dalagaa humnaa qofa ta'e saabanaadhaa wanni biraa takka illee hin jirtu jechuudha South Africa keessatti. So amata 300 sanna san keessa turuun eega masaraa seenellee
ga ammallee hiyyummaa san keessaa ba'uu hin dandeenye because hiyyummaan tun beekadhaa waan processaan dhuftu jechuudha. Hiyyummaan tun hoggaa akaakuu abaaboodhaan dhaalamtee dhufte iskooppiin isii bal'aadha. Keessi isii deemsiin isiillee gaffagoodha. Very complex waan beeytee rooba hoggaa takkaatii fi bilisummaa hoggaa takkaatiin keessaa ba'uu dandeessu miti jechuudha. Teenyaa sanii sirraa addaati miti. Teenyaas gabrummaan teeyyatuun settler kolonii jenniin. So warra beeytee gabroonfataa qubsumaan sirra qubatee si daleessifatu jechuudha. Kan lafaa fi namaas waliin gabroonfatu nu dhufe. Waliin gallaayu kan South Africaatu irra wayyaadha. South Afrikaan ooruu teessirraa ajaan qabu. Baadiyyaa ta'e keessa ooruu ta'eetiif waan qabdu oofatta yoo magaalaa dhufte immoo humna keessirraa kireeffata. Salugaa dalaydee kuudhiidhaan kafasii kafalaa jechuudha. Atis hariiroon beekte indigenasii South Afrikaadhaatii fi gabroonfataadhaa inumaa keenyaan hoggaa bira finne irra wayyaadha. Keenya beektee warshaan qabu mindaan qabu gabroonfataa harka keenya eeggatu jechuudha. Ibakaan nama beekte hulaa kee dura dhaabbatu. Yaa Rabbi sadaqaa naamusaa nama ji'uu fi gabroonfataan amaaraa hanu gubbaatu garaagarummaan isaa inni kadhataa qawwee qabu jechuudha. Kadhataa qawwee qabu beektee kadhachuu isa hin barbaachifne. Ati kadhatee itti geessaa jechuudha. Hariiroo akkasii qabaachaa ture. Ammoo kan South Afrikaadhaa sammuu qaba, diinagdee qaba, mootummaa qaba. Teknoolojii qaba waa hunda qaba jechuudha. Baadiyyaatti firraa si hidhee sirna of dandeessitti hin haajamne fi gaggeeffatu qaba. Atiitu itti haajamee dhaqee humnatee kireeffata jechuudha. Nuti bari lafa teenyaas qabateeti nama keenyaas qabatee waan biraa fixeeti bishaanii fi qoraan isaa cabsuu bira honnee qoraanuu mattaree nurraa fudhata jechuudha. Dheerinni isaa hagana. Khahidaan isaa hagasii akkasitti dhaqaafi jechuudha. Deemaa fi aannaniin bitatee mijaran qawwee qaba qofaa fi geessinaa fi jechuudha. Sogaa sirna akkasiisan keessatti eessarra uummanni kun akkanaan bal'inaan qubatanii hoggaanne tokkoffaan Harargee fi Arsiin hagam takka wal caalaniin beeku jechuudha. Amma uummanni kamal irra qubatan tuulama ni buqqisan. Tuulama buqqisaniiti tuulamni gaggodaanii gara Arsiitii fi beetee gara Harargee haga xiqqaa tokko irra guddaa gara Arsiitti godaane achitti jara dhaqaniiti lafaa fi nama isaa daleessifatanii jechuudha sirna gaafii jaalaa. So haduraa qabeenyi keenya wanni kaleessa qabnu namni beektee saaminsi duraa feezii duraadhaa gabroonfataan nu harkaa saame miiliki wajjiin fi kanaan nu harkaa saamanii jechuudha. Qabeensi saaminsi lammaffaadhaa moo sirna gabbaariidhaati. Ilaa hamma gaafa Haile Sillaasee ture jechuudha. Sirni sadaffaadhaa saaminsi sadaffaadhaa ka gaafa dargiidhaati. Gaafa dargiidhaa lola Somaaliin nurratti ta'e ammas. Lolli saniisi Somaaliin akka ol dhuftetti waan beektee gabbaarirraa sirna akkuma xiqqishoo qabsanne beekadhu. Dachiin xiqqoo nuu deebitee boolla keessaa bishingaa ama tokkoo Haile Sillaaseedhaaf galchuurraa nuu hafe isiidhaaf fe'atee hoteelee jechuudha. Lafa lolli Somaaliyaa irra gaggeeffame hundinuu irra abaar sana irraan baane jechuudha. Amma karaa sarkamaa hanoo fudhatan irra kanoo fudhatan waybariin lafa lolli sana irratti saamisa laafaa miti jechuudha. Eegasiis gaa ta'iinsa deddeebi'ee godhu jirullee lakkoofsa qabdu karaa anniyaa kanaas akkasii jechuudha. Gammoojjii baaleetii soo fudhatan lafti beektee ta'amaara irraa hafte Somaaleedhaatu beektee hiyyummaa fooyyisitee jechuudha. Fooyyisitee hayyee hoggaa sanirraa hafnes gaa ammas amraachii jaanii dachii uummataafis hin deebine abbaa lafaa bakka abbaa lafaa san mootummaan fudhattee
groupiidhaan qotaa jaanii kaadireen saamte jechuudha yammas. So oomisha isarraa abbaa ta'uu dadhabate amata 155 uummanni keenya. Sirni isaaniis nu kufee 91 eega 91 san booda kufee xiqqoo qotee bulaan keenya amma itti bahee jechuudha. Haa taatu ammallee oomisha isaa san gurgurachuu hin dandeenya. Amma rakkoon gaafa beetee wayyaanidha qotee bulaan oomisha isaa iddoo itti gurguratu dhabu dallaalaaf banamee jechuudha ammas saamisa addaa. Because habar gudami guyyuma takka warra magaalaan ta'u beekadhu. Nama guyyuma takka kee ammas naggaadeen ta'uu danda'u jechuudha. Gaafa biilee beetee nama gabbaruu turre. Gaafa Haile Sillaasee nama gabbaruu turre. Gaafa dargiidhaa mootummaa gabbaruu turre. Gaafa wayyaanee arra carraa dhufte tana hirribaa ka'ee namni Oromoodhaa arra naggaadee ta'uu hin danda'u jechuudha. Haga xiqqishoo gaabeetee karaa naggadaatiin magaalaa seeneesi sirna arraa kana keessatti maqaa kooridooriidhaan baadiyyaan hundi dukkaana caccabee dhume jechuudha. Waligalla finfinnee bareechuu isaanii mala magaalaa gurguddoo garuu Oromiyaa taan akkam godhe ugaanne Oromiyaa taan ijoollee ta'e xiqqishoo baadiyyaarraa amma magaalaa galtee ija banattee dukkaana kooskiidhaa kana beetee kontiinara keessaa xixiqqaa kana banatte dhufaniiti kooridoor limaat jaanii xiqqaatee dukkaanan beetee nama kuma adoonno miliyoonatti hin dhiyaatin diiganii fixanii jechuudha Oromiyaa keessa. Kana qofaa magaa kun tokko. Amma gaa kun structural economical apartheid yemma himu jiru jechuudha. Waan dubbii siyaasaa biraa kuttee jechuudha siyaasaa eenyutu biyya bulchaa fi dhiisaa miti beetee namni mana fiitu bulfachuu dadhabne jechuudha. Rakkoon arraa hargee keessa jirtu rakkoo laaftu miti. Taasii keessa jirtus. Gujii Boorana Wallo hagas walitti hidhuu dandeenya jechuudha. Hanga kaan beetee gabrummaan jiraattillee at least lafti jiitu roobnis ni jira jechuudha. Hayyee wanni dhufte gaa hargeen akkami jiraachuu turte gaannu hawaasni hargeedhaa yoo agartan taate meera deebisu wanni shabbo wanni beelaasa yoo deebiftan jimaan magariisa amma. So jumaan resistini godha amma boqqolloo ni juuti boqqolloo bishaan kataaraa jidduutti boqqolloo facaasoo ilaaltan jimaan magariisa boqqolloon du'ee jira jechuudha. So Oromoo jimaa isaa kana gurguratee boqqolloo beetee fi midhaan adda addaa kana naannoo Arsiidhaatii fi naannoo Wallaggarraa bitataa jechuudha. So hargeen beetee nyaata jiraachuudhaaf kaash kirooppii kanaanii midhaan bitatee mijimaa gurguratee midhaan bitatee jiraata. Duraanuu qotatee beetee rakkoo isaa guddoo san hiikkachuu hin dandeenye jechuudha. Lafti isaa waan rooba gahaa hin qabne kunuunsa gara mootummaan illee waan hin qabneef. Hayyee jimaa harkaa fuudhan. Roobni samiirra hin jiru. Jimaan harka isaa hin jiru. Amma baatii sadii booda hawaasni keenya akkam ta'uu taa'adha. Gaaffiin guddoon taa'adha jechuudha. Gaaffiin guddoon dhiiroo amma gaa eega sagantaa keenya dabarsine booda torbaan dabarees xuxuquu ture waa'ee beelaa kana. Amma hawaasni keenyaa gabbahee suuraa maxxansuu jira. Jarana lola guddaa gaggeessuu qabna ammaa fi yoo rabbiin fedhe beetee guyyaa 40 fi ammaas 40 biraa ammaas 40 biraa akka nama keenya beetee hubachiifnu mootummaatti illee dhiibbaa goonu. Nama keenya kabeetee rasaasa malee dhumuu taa'u kana egaa ammumaanuu beetee maallaqa waliin baafnee kafanaas wayyaa bennee salaatu janaazallee beetee dura salaatu ni taati jechuudha. Namni silaa dhumuuf ta'a tana shee'an warratti gaafannaa jechuudha. Ummata keenya kaan gaayib jaaniin jechuudha. Nama du'ee carraa beetee irra salaatu san rakkateen salaatu gaayiba jaaniin nama du'uu taa'u tokko akkami dhiiroo. Salaatu mustaqbalni jira jechuudha. Ibarkaa hagas takka beekuu qabnaa jechuu barbaadeeti. Namni arra lubbuun jiru kun irra guddaan hawaasni keenya akka baalatti urgufuun ta'a.
rakkoo laaftuu bitaas deemu teessu jechuudha ta siyaasarraa oliidhaati. Addunyaan beektee waan isaan ajaa'ibsiisu keessa USAID kaleessa sirna awwaalchaa isaa godhanii jechuudha. Ameerikaan ofishaalii cuftee jirti. Amata sadeen as deemu keessatti amma amata sadeen as deemu kana keessatti nama miliyoon 14 olii du'aa jira sababa beektee USAID cufameen. Duuti harka rabbii jirti. Haa taatu ammoo nama miliyoon 14 san keessaa maybe harki 160 keenyatti ni sodaannaa jechuudha. Keenya sanii oluu ta'a. Salphina hamaas teema. Dhiiroo namni keenya kun magaalaa tabeetee duratti wayyaadhaati magaalaa nuu beela keessatti jechuudha yeroo ammaa tana keessatti. Daldalli nu harkaa fuudhame waan nuti midhaan bitatu qabu. Hanqoo silaa waa facaafate kanallee kun midhaan akkana ta'e jira. Midhaan akkana ta'e kana roobni nu amma booda hidha qabaayee. Aloon beektee waan qonnaan beeku hoggaan akka laalu haa yoogaa tarabbiin beeynu harka 130 midhaan goggogoo kana lafa garii farratti wayyoote malee I think officially beektee emergency national emergency dhaatu labsamuu qaba jechuudha. Silaa mootummaa akka qabdu qabaanne. Amma gal nuti akkana keessa jirru warshaa biiraadhaa Afrikaa guddaadhaa bananii eebbisanii jechuudha. Walii galaayu. Iba reality Oromiyaan nuti amma keessa jirru tuni Oromiyaa akka South Africaadhaa taatee jirti jechuudha. Kaleessa gabrummaa beektee milikii simanneeti tan Haile Sillaasee himne ta Dargii himne taarraatuun akkamii hoggaanne jara taarraatuun ta Abiyyi qofaa miti jechuudha. Taabiyyi tafi dandeesse ta waloodhaati. Taabiyyi Amaarii irraa booyaa Tigree irraa boochi namni hundi irraa booyaa jechuudha. Ta Oromoodhaa ta Oromiyaadhaa hoggaanne Oromiyaanis gabroonfata addaa qabdi jechuudha. Kilaasii Oromoodhaa tan arra beektee Oromoo gabroonfattu jiru. Dinagdeedhaanis siyaasaadhaanis dominant gootee qabattee beektee bashannanaa jirtu. Akka ajaa'ibatti Oromummaan kaleessa nuti irra falmanne sani arra isaan sharafaa nyaachaa jiranii jechuudha. Nuti dhumaatu gosaa fi lagatti addaan nu qoodanii beektee akkana beelee jirutti gosa lakkaawwataa jechuudha. Ilma adeeraa ilma eessumaa waliin jaa jechuudha. Walii galaayu. Khali beektee ififu rakkoo qabu rakkoo biraatu loo sanii keessa naqanii fi akka waliin naane akka waliin dirmanne akka waliin dhageenye godhanii jechuudha. Hagaati gosa lakkaawwattu isaan doolaara lakkaawwataa jiran yeroo fooqii lakkaawwataa jiran magaalaa keessatti jechuudha. Namni gosa lakkaawwate waliin dhaga'u beeka dolee. Maaliif intala eessuma isaatiin irraa gabbee jaanka kabiraa hojii mareeta. Mariinaati ilma eessuma keetiitti gabbaaftee ilma haboo keetiitti gabbaaftee gootu tuni ta Oromoo fayyaddu tamtu jira jechuudha. Yoo fitinaa taate malee. Kaleessaa osoo qabnu jechuudha irra tana maaliif fitta? Tun beektee waan kaleessa opiidiyoon Mallas Zeenaa lafa kaayyatee bara beektee Shimallis Abdiisaadhaa baajanni itti bahee hargeedhaan dhamaasaa jiran. Arsii keessas vaayirasii kun deemaa jira. Arra walloo keessa tanaan dhufanii beektani. Walloo kaleessa walirratti duutuutu arra beektee ifiifuu gosaan beektee gandaan walii machuu jalqabdee jechuudha. Wanni kun akkanumatti akka tasaa namni kaleessa beektee battala takka keessatti shanan jiilleedhaatii fi dawwee odoo hin jenne beektee harxummaa furseedhaa odoo hin jenne odoo karaa kamisee kana maqaan dhawanne hoggaa walloo jaan walitti dirmatuutu arra ifiifuu warraabaluun nu gabroonfataa fi warraabaluutti mootummaan akkasitti adda qoodanii ifiifuu walloon akka waliin dhageenye godhanii jechuudha. Harargeen akka waliin dhageenye godhaa jiran.